Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Dhalattoonni Oromoo waajjiraalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa turan ramaddii miilanaatiin dhalattoonni Oromoo dhiibamaa akka jiran himanii jiru. Godina Salaalee aanota dagam hidha bu'aa bootee fi dharraa keessatti humnoonni fiinxaleeyyii faannoo uummata irratti haleellaa raawwataa jiranii miidhaa adda addaa uummata irraan gahaa jiraachuu jiraattonni himan. Kaaba Keeniyaa daangaa Itoophiyaatti wallabdeen albuuda baasuu irratti jalqabe lubbuu namaa galaafate. Oduu kenna biyya alaatiin waraanni Suudaan waajjiraalee muummeetti biyyaalessaa Suudaan kan baatiiwwaniif to'atame humna addaa Suudaan yookaan RSF fidhan harka turee fi magaalaa Omdurmaan keessatti argamu deebisee to'ate. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turan Jibriil Muhammadi amma oduu bal'inaan. Dhalattoonni Oromoo waajjiraalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa turan ramaddii miilanaatiin dhalattoonni Oromoo dhiibamaa akka jiran himanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee muddee bara 2023 keessa gahumsa hojjettootaa madaaluuf qormaata laatee ture. Dabalataa isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Ramaddiin hojjettootaa taasifamaa jiraachuun dhalattoonni Oromoo dhiibamaa jiraachuu maddeen itti dhiyeennaan hordofaa jiran OFM itti himanii jiru. Maddeen magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa eekaa irraa odeeffannoo OFM'if kennan erga bulchiinsi magaalaa Finfinnee riifoormii hojjettootaa irratti adeemsisuu jalqabe waajjiroota sadii kan ramaddiin itti gaggeeffame irratti hojjettoota ramadaman 71 keessaa dhalattoonni Oromoo 8 qofaas jedhanii jiru. Waajjira Imaaxaa kutaa bulchiinsa eekaatti hojjettoota ramadaman 37 keessaa dhalattoonni Oromoo 3 qofaas akka ta'e maddeen himanii jiru. Waajjira bulchiinsa kutaa eekaa keessatti hojjettoota ramadaman 14 keessaa dhalattoonni Oromoo 2 qofa akka ta'es maddeen OFM itti himanii jiran. Waajjira industirii keessatti hojjettoota 20 ramadaman keessaa dhalattoonni Oromoo 3 qofa akka ta'anis maddeen himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun kutaa magaalaa Gullalleetti rakkoo wal fakkaatan jiraachuu maddeen irraa odeeffannee jirra. Qormaatichi bahee dhalattoota saba tokkoo qofaaf qoodamuu isaas OFM maddeen waabeffachuun gabaasee ture. Waajjiraaleen mootummaa magaalaa Finfinnee fi kanneen federaalaa dhalattoota saba tokkoo qofaan dhuunfatamuun dhalattoota saba biroo dhiibaa turuu isaaniis ni yaadatama. Godina Salaalee aanota dagam hidha bu'aa bootee fi dharraa keessatti humnoonni fiinxaleeyyii faannoo uummata irratti haleellaa raawwataa jiranii miidhaa adda addaa uummata irraan gahaa jiraachuu jiraattonni himan. Haleellaa humnoonni kunniin dheengadda raawwataniin aanaa dagam gandoota adda addaa keessaa uummanni buqqa'uudhaan gara bosonaa buqachuu fi qabeenyaa hedduun saamamuun manneen uummataa gubachuu fi qabeenyi barbadeeffamuu dubbatanii jiru. Dabalata isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Humnoonni mootummaa naannicha jiraatanis humnoota kana ittisuudhaaf tarkaanfii fudhataa akka hin jirre jiraattonni himanii jiru. Guyyaa dheengaddaa bitootessa 11 bara 2024 aanaa dagam gandoota Lilisaa, Alii Dooroo, Ilaamuu Mikaa'el Waayyituu, Qurquraa fi gandoota aanaa Dhaabuu Abootee aanaa dagamii waldaangeessan irratti haleellaa banuudhaan uummata buqqisuun qabeenya barbadaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Guyyaa dheengaddaa ganama naannoo sa'aatii 3 haleellaa banuu kan himan jiraattonni qabeenya hedduu saamuudhaan manneen uummataa gubuun akkasuma immoo barbadeessuudhaan uummanni buqqa'ee gara bosonaatti baqatee jiraachuus himanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa aanaa dagam jiru qarree irra taa'ee qabata waraana bilisummaa Oromootiin uummatatti dhukaasuun uummanni karaa tokkoon isaan sodaata kan jedhan isaanis immoo mana uummataa gubaa jirus jedhanii jiru. Manneen uummataa qabeenya akkuma keessa jirutti barbadeessu jiraatan gandaalii Dooroo manni jalaa gubate tokko miidiyaaf himanii jiru. Tibba kana aanaa dharraa gandoota Iluu Gadaa Caffee, Qaawwaa, Waabeensoo, Sararqullaa, Meettaa, Ceekkaa, Salashii fi gandoota biroo keessatti gochi wal fakkaataan raawwatamaa ture jira jedhu jiraattonni. Aangaa'onni mootummaa humnoota fiinxaleeyyii kun yeroo haleellaa raawwatanitti tarkaanfii seera kabachiisuu fudhannaa akka hin jirre jiraattonni komatanii jiru. Humna mootummaa naannicha jiraatanillee uummata irraa ittisaa akka hin jirre kan himan jiraattonni kallattii biraan immoo qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartuutiin uummata miidhaa jiru jechuun
komatanii jiru. Haleellaa fiinxaleeyyii faannoo kanaaf komii uummataaf yaadaa fi deebii bulchiinsa aanaa Dagam obbo Abarraa Boggaalaa akkasumas hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya godinicha Shawaa Kaabaa obbo Salamoon Abbabaa dhugumaa dhimma kana addaan baafachuudhaaf miidiyaarraa yeroo bilbilamuuf bilbila hin kaasan jedhanii. Kaaba Keeniyaa daangaa Itoophiyaatti wallabdeen albuuda baasuu irratti jalqabe lubbuu namaa galaafate. Kaaba Keeniyaa bulchiinsa Marsaabiitii keessatti wallabdee boolla albuudaa baasuu keessatti dhalate hordofee lubbuun namoota 6 darbee jira. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Wallabdee qarqara daangaa Itoophiyaa bakka Daabeel jedhamutti guyyoota dhumaa torbee kanaa mudate kanaan duun isaanii miidhamanii hospitaala jiru. Daabeel kutaa bulchiinsa Mooyyaalee jalatti kan argamtu ennaa taatu warqee yookaan daaba baasuudhaaf namoonni hedduun bakka itti wal gaanidha. Namoonni ajjeefaman waan qara qabaniin ennaa ta'u lakkoofsi isaanii 6 darbuu malaas jedhanii jiru. Bulchaan bulchiinsa Marsaabiitii Muhammad Ali Amshiroo hanga furmaanni argamutti bakkeewwan albuuda baasan cufamuu beeksisee jira. Namoonni miidhaman hospitaala Rifiraala Mooyyaalee geeffamaniiru. Hoogganaan hospitaalichaa Ab Amshiroo Harpichaa namoonni lubbuu dhaban 6 gara hospitaala isaanii dhufuu mirkaneessanii jiru. Namni miidhame immoo nama 29 ga'uu fi namni immoo lubbuun dhabe 6 ta'uu isaas mirkaneessee jira. Oduu kenna biyya alaatiin waraanni Suudaan waajjiraalee muummeetti biyyaalessaa Suudaan kan baatiiwwaniif to'atame humna addaa Suudaan yookaan RSF fidhan harka turee fi magaalaa Omdurman keessatti argamu deebisee to'ate. Waraanichi buufata TB kana deebisee to'achuudhaaf baatiiwwan 11 kan itti fudhate yoo ta'u akka injifannoo olaanaattis fudhatee jira. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Humni saffisaa Suudaan RSF'n Jeneraal Hamdaan Dagaloo yookaan Ameettiidhaan durfamu buufata televezyiinii biyyaalessaa kan to'ate akkuma lolli waraana biyyattii kan Jeneraal Abdul Fattah al-Buraaniin durfamu waliin baatiiwwan eblaa eegalee ture. Waraabbiiwwan viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamanis loltoonni waraana biyyattii buufata TV fuulduratti yoo gammachuu isaanii ibsatan mul'isaa jira. Waraanni waliinii wal dhabdee jeneraalota waraana lamaan jidduutti uumameen biyyattii keessatti eegalamee waggaa guutuudhaaf baatii muraasaatu hafa. Waraana kanaanis lammiileen Suudaan miliyoona 3 ta'an bakka jireenya isaanii dhiisanii kan baqatan yoo ta'u kanneen kumaatamaan lakkaa'aman ammoo lubbuun isaanii darbanii jiru. Qabeenyaa fi bu'uuraalee misoomaa irraas miidhaan olaanaan qaqqabee jira. Ammatti waraanni miidhaa namummaa olaanaa qaqqabsiisuu akka danda'u akeekkachiifni kennamaafii jira. Humni saffisaa Suudaan yookaan RSF'n buufata TB baatiiwwan to'atee turullee osoo tajaajila irra oolchuu hin danda'in tureera. Buufanni TB biyyaalessaa naannolee garaagaraa irraa tamsaasa isaa akkuma itti fufeetti ture. Erga waraanni Suudaan keessatti eegalee kaasee waraanni biyyattii fi humni saffisaa Suudaan magaalaa guddoo biyyattii Kaartumii fi magaalota ollaa kan to'atuu fi waraana cimaa gaggeeffamaa turee jira. Manni maree nageenya biyyoota gamtoomanii UNICEF baatiiwwan sooma Ramadaanaa keessa gareewwan wal waraanaa jiran kanneen dhukaasa akka dhaabaniif waamicha taasisullee Kaartuumitti iddoowwan garaagaraatti lolli cimaan gaggeeffamaa jira. Waraanni Suudaan kan eegale mootummaa biyyattii gara siviilitti ceessuudhaaf karoora ture irratti jeneraalota lamaan Jeneraal Abdul Fattah al-Buraaniin dursaa humna saffisaa Suudaan Jeneraal Muhammad Hamdaan Dagaloon yookaan Hameetti jidduutti wallabdee erga mudatee boodaadha. Waraanichi lubbuu namoota nagaa galaafachuu fi hedduu bakka jireenya isaaniitii buqqisuudhaan alatti Kaartuumitti badii bu'uuraalee misoomaa olaanaa qaqqabsiisee jira. Jeneraalonni waraanaa kunneenis wallabdeewwan isaanii karaa marii nagaatiin akka furanii fi yaaliiwwan idil addunyaa taasifamus bu'aa malee hafee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hangammaa turani. Oduu isin dhageessuun keessi wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.